Harkifannaa ijaarsa buufata konkolaataa Jimmaa wal qabate Faanaa Broadcasting Corporate irra deddeebiin gabaasa hojjetaa ture. Kanumaan wal qabate gabaasa ji'a gurraandhalaa keessa hojjanneen hojii geggeessaan piroojeektichaa obbo Gonfaa Gammadaan buufatichi dhuma ji'a caamsaa irratti ni xumurama jechuun isaanii ni yaadatama. Xumuruudhaaf hojjetaa jirra inni xumura kan xumurru iskeejuulii haaraa jointli qopheessaa jira. Konsaltaantiinis kan irratti hirmaate komentii godhe kiraash iskeejuulii qopheessaa jira amma gimboota ufutti fixne sanee faayinaal haandoverii gochuudhaaf. Buufatni konkolaataa Jimmaa xumuramuu miti dhibbantaa 38 irra darbuu hin dandeenye. Dhaabbatni ijaarsa buufatichaa raawwatu Hoomaa Construction rakkoon maallaqaa inni qabu furame ijaarsicha akka xumuruuf ji'a eebilaa keessa qarshii miiliyoona 27 gadhiifameefii ture. Haa ta'u malee dhaabbatichi qarshicha ijaarsa buufatichaaf akka hin oolchineedha to'ataaf gorsaan piroojeektichaa Injiinar Heelan Taadiyoos kan dubbatan. Birrii miiliyoona 5 dabalataan birrii miiliyoona 22 kennameeraaf walii galatti birrii miiliyoona 27 fudhateera. Ji'a tokko keessa hojii birrii kan miiliyoona 3 qofa hojjete. Hojii geggeessaan piroojeektichaa obbo Gonfaa Gammadaaf biiroo daandii fi loojistiikii Oromiyaatti piroojeekticha dhiyeenyaan kan to'atan obbo Boodanaa Raggaasaan maallaqichaan meeshaaleen ijaarsaa bitamuu dubbatu. Kontiraakteriin birrii asirra inooshu maallaqa asirra inooshu isaa fudhatu iddoo biraa geessannee dhamu. Inni sirrii miti. Suma hojjenne iyyuu ergisiisuma hojjenne kaffaltii kollektii gochuu dhabne isa tura kennu nutti himee jira. Kuni hojiirra oolee jira. Isa jettuudhaaf already nama sanaas hojiin hojjetame bal'aadha. Yoo ilaalle daandii kana jalqabarraa ka'ee sadarkaa kanarra kan ka'e naannoo Guraandhalaas kaaseedha jechuudha. Kanaaf kaffaltiin kaffalame kun hojiirra oolee jira. Maateriyaaliin bitamanii galan jiru. Isa kanas qaamni barbaades odeet gochuu danda'a jechuudha. Obbo Gonfaanis ta'ee obbo Boodanaan kana haa jedhan malee maallaqichaan meeshaaleen ijaarsaa bitamuu ragaa agarsiisu gaafannus nuuf dhiyeessuu hin dandeenye. Buufatni konkolaataa Jimmaa amma harkifannaan dabalatatti rakkoon qulqullinaas isa mudateera. Arkoon diizaayin biyuuld xalayaa caamsaa 4 bara 2014 barreesseen ijaarsi aspaaltii rakkoo akka qabu eeruun osoo hin sirraahin kaffaltiin kontiraakተራፍ akka hin raawwatamne akeekkachiisa. እንግዲህ መናኸሪያ ነው ብዙ መኪኖች ይቆማሉ ብዙ ባሶች ይቆማሉ በቀን ውስጥ kun buufata konkolaataati guyyaa guyyaan konkolaataa hedduutu keessa dhaabbata kanaafi qulqullinaan hojjetamuu qaba ture garuu kontiraakterichi ajaja fudhachuu dhabuu isaatiin sun hin taane qaamni buufaticha hojjechiisus dhiibbaa hin godhu aspaaltichi sirriitti hin hojjetamne nuti kana xalayaadhaan beeksifneerra haa ta'u malee calliseetuma hojjetameera kanaafi bulchiinsi magaalaa Jimmaa fi waajirri konistiraakshinii ammas akka qabeenya ofiitti dhimma kana sirriitti hordofuu qabu. የጅማ ሙኒሲፓሊቲ ጅማ ኮንስትራክሽን ኦፊስ እንደግል ንብረቱ መጥቶ አሁንም ማጣራት አለበት. hojii geggeessaan piroojeektichaa obbo Gonfaan rakkoon qulqullinaa ibsamee jiraachuu eeranii wayitiin roobaa akka darbeen ni sirreessina jedhu. Amma karaa paabliik tooyileetii kana waa seebitaan hojjennu kan xinnoo ishee caccaban hin jiru isa guutummaan guututti diggaamee akka irra deeballee hojjennu ajajjinutti kennameera. Amma sababa roobaa kanaadhaan hojjechuu hin dandeenye garuu inni irra deebinee hojjenna. Ijaarsi buufata konkolaataa magaalaa Jimmaa bara 2011 eegaleef waggaa tokkoof ji'a 6 keessatti xumurama jedhame waggaa 3 boodallee walakkaarra gahuu hin dandeenye. Buufatichi yeroon xumuramuu dhabuu isaatiin mootummaan baasii dabalataaf kan saaxilame yoo ta'u imaltootarras rakkoon gahaa jira. Buufanni konkolaataa dhibuudhaan namoonni baay'ee waan baay'eedhaan rakkataa jiru. Akkuma margitu namoonni baay'een taarifii malee kaffaluun jira. Bakka bultii dhabanii rakkachuun jira. Namni dhufuun hundumtuu baadiyyaadhaa dhufa. Bakka boqotu hin qabu. Kaffalee buluudhaaf immoo gatiin baay'ee mi'aadha. Nyaanni baay'ee ol ka'aadha. Meeshaan bitachuu dhufeef iyyuu qarshiin isaan ga'u ta'a. Qotee bulaadha kan dhufu. Uummata bal'aadhaatti rakkoo uumee jira. Rakkoon isaanii tokko taraadhaan uummanni fe'amaan jiru. Uummanni kun immoo akka barbaadetti makiinaan guutee dhaabata malee abbaan qabu jechuun hin danda'amu. Namni kallattii kanaan qottuu baay'ee jedhu jiru. Piroojeekticha olaantummaan kan to'atu biiroon daandii fi loojistiikii Oromiyaa gorsaa piroojeektichaa Arkoon diizaayin biyuuld waliin waliigalteessaa kan addaan kute yoo ta'u harkifachuu piroojeektichaaf sababa ijoo kan ta'e dhaabbata Hoomaa Konistiraakshinii irratti garuu tarkaanfiin inni fudhatee hin jiru. Kana malees piroojeektichi yoom xumurama inni jedhamu hin beekamu. Buufata konkolaataa Jimmaan dabalatatti
ijaarsi isaanii dhaabbata koonistiraakshini homaan kan raawwatamaa jiru daandiin keessoo magaalaa Aggaaroof daandiin cirrachaa gachii kaasee hanga yaanfaatti jiru rakkoo wal fakkaataaf saaxilamaniiru. Kanaafis piroojektonni kunniin xumuramanii tajaajila uummataaf akka oolaniif biiroon daandiif loojistiikii Oromiyaa xiyyeeffannoo kennee hojjechuudha qaba.